Waraqaatu akkam nagaa qabdu jirri jirtu harka fuuna shamaa isiniin jenna isinirraa bannee turre nu hoffolchaa isiniin jenna warri maatii Umar Booying hin ta'in maatii ta'aa fi akkasumatti waan adda addaa qabannee isinii dhufaa jirra inshaallah isinirraa barree turre nu hoffolchaa isiniin jecha maatii Umar Booyingii jajjabeessaa maatiin kiyya nagaa qabdu jirri jirtu warri maatiin kiyya hin taanellee maatii kiyya ta'aa ulfaadhaa isiniin jedhaa nu hoffolchaa waan isinirraa banneef akkanuma waan adda addaa qabannee isinii dhufna inshaallah akkasitti nu jiraadhaa isiniin jedhaa dhiifama guddaa isinirraa baduu kiyyaaf yooyyaa isiniin jenne dhuk isinii goona amma yoonaan booda akkasitti jabaadhaa isiniin jennaa ilmaan Oromoo idila addunyaa guututti argamtan barbar Abuna Petro Soromu Manakai Abba Babi Tilafuru Nish Darartu Kenya Bisana Kakana Dunya Rabdu Me Akamin Dute Esa Tawaramte Imadumi Yeke Yanitim Banate Jurum Patinyata Atok Adala Tarani Jarante Atmiyom Sigala Lafta Kedegis Tumi Anatinga Tubishana Tudu Kaurumu Lafta Kedegis Tumi Anatinga Tubishana Tudu Kaurumu Sitime Mafsi Galu Dijuga Luga Baka Turkam Batu Sitte Fajiti Guyanufte Hakana Ma Osoga Guyanufte Isa Batu Kateda Guyanufte